Akka Itoophiyaatti sa'a lama jechuun galgala keessa. Sa'a lama sa'a sadii. Lama sadii sa'a sadii. Akka Itoophiyaatti sa'a sadii jechuun sa'a akka ture kennee. Akka Itoophiyaatti halkan irraa sa'a sadii. Ana Hamzaa fi Badhaasoo qabnee dhufnaa. Ammas ibsaan obboleessi keenya haa galatuumu. Ammallee kabajamee. Dhufee rakkoo tana harkuttiin jira magaalaa tana keessatti namni hundi harkut jira namni influenshaallee hedduu jira magaalaa tana keessa fe'umsoota ni jiranii isaallee numa dhufnaa jaaniitu pirogiraama qabanii ibsaan immoo isaan dura dhufee rakkoo mucaa kanaa hanga danda'ametti waan gargaarsaa keessatti illee hirmaannee hin beeku rakkoon tun garuu rakkoo daangaa dabartee arganii rakkoo sanii miti jee akkasii wal qabannee dhufnee atis galatoomii ulfaadhu isaa jettuun. Akkaawuntiin isa kana lakkoofsa isaa qabatan dura. Lakkoofsa qabatan. Lakkoofsa mammee bisan kan ta'a. Nambara kan ittiin afaan. Ati ittiin akkaawuntiin. Afaan ittiin namni jala komantii jala takka katabee pinaa godhu. Deebisanii isaan nambarri plus 20 takka 18 deebisuu ta'e. 30 20. suuta. namoonni akkaawuntii kanarratti ergitan akkaawuntii kun hawaalaadha suuraa kaafadhaatii na ergaa itti aansee nambarri kiyya plus 20 11 18 30 40 16 akkaawuntii san irra deebisuu ta'e akkaawuntii san irra deebiinima akkaawuntii lal okay guys waamani maakii waamani live irra yoo jiraatte waamani ibsaasi waamaadhaan koota agasti irratti akkaawuntiin kun takka 22 36 72 79 sagal Nasru Yasin Abdi jedhama maqaan akkaawuntii kanaa kuma takka 22 guys qaba kuma takka 22 Sodomija 79 sagal Nasru maqaan Nasru Yasin Abdi akkaawuntii meem rakkoo hin jiru namni qabatan barreessaa jiru komantii jala. warri qabatan komantii jala barreessaame guys. Naaf saanti akkaawuntii maqaan yoo doongorate maqaan kun iskiriishuut godhee lakkoofsa qabatee asii fudhata waan ta'eef yoo darasni isa ittiin fidin namni hin kennu. Ayee irra deebiitti akkaawuntiin simee asitti dubbisee ibsa. Namme sirriidha. Kun takka 22 Nasru Yasin Abdi. Yap, pingo dah ayah kan. Next gore tin jalan link copy gore chu dan desani. Number akhiya mo plus. Nala copy nala kan ho dura kan rat. Ku replay. Ab tersata copy ho jong. Warre ko pingo dah warre thara kaptan ko mandi sa. Nala isini forget tin jalan. Number akhiya tille hi tak. Account dire deh beef. Number debe. Kum takka suuta Fidi me fas kenni. guys kallal kuma takka 22 Sodomija 79 Nasru Yasin Abdi jedhama. Nasru Yasin Abdi maqaan ergitan suuraa na khaasati nambara kana WhatsApp na erga plus 20 takka 18 Sodoma 40 bias nambara khiyya onni khiyya jala ne arkatan abba irar jara WhatsApp bi okay irra deebi nambara kana mas WhatsApp bi jala ne arkata bodu sai TikTok jala amma irra deebi account yo amma nutti ma amma pingo di me warri monitora pingo da account sasa warri monitora kabda na ba sektor bisa ini nasi basi kita kan Cuma kita ni pinggul nama mesti. Ini pinggul orang mau disana tu kucing. Mau ditaruh dan. Mau terge din jana. Itu file. Udah ni? Dan pinggul. Mau ditaruh nama ni kau dan pinggul dah. Anu godut tin jara pin. Godun nan dia tu. No godut tin jara As gubarat pin teh ta amal. Asret tahu kau. Asret. Mesti. Pinggul itu Oke. Bakate. Teh jera kelas. Teh mem. Nah di sana gura guys. Teh?
Comment ya. Ma kaawle comment. Okay, lakkoofsa lakkoofsa kuma tokko fiirin ta'uuti. Isduroo kuma takka jaanii barreessanii? Barreessaa kuma takka barreeffama barreessite kaan lakkoofsa wal keessa. Sekian kuma tokko Kumtaka 22 36 kuma tokko 22 36 72 gargaarsa jala jeetti mahimaa jala jalaatti mahimaa akkasitti argamu. 76 72 72 79 79 jetta 79 sagal kumtaka 22 kau sitti mana dhaggeeffadhu kuma takka 22 36 72 79 sagal Nasru Yaasin Abdi. Okay, pingoodhaa fi pingoodhaa asirratti namoonni ol seentanii qarqaaruu barbaadan nu bira ol seenaa carraa isinii kenninaa gastii gubbarraa ergadhaati. Borullee Maakillaa irraa baate qabannee itti dhufna. Jaafe waa mimmee deemu. IBC jala lagu. Kottuu sinne. Daataan qabu sana. Aitiin isheen baatee jirti. Isin geema taphachuu jirti. Baatee jirti? Jirti. Baatee jirti malee? Namni jirti. Hundud. Baatee jirti. Yoo waliif hin oolu. Amma baatee. Uftee wal. Amma dhuftee jirti. Pintee komantee sun. Akkam jirtan? Mame. Abshir gaumaa Abshir manni dhiiraan umar akkataa. Wanni ilma dhiiraan mudanne dhala qofaa. Si galee tunis ni dabartii. Manni Oromoo siif jiraa. Rabbiin siif jiraa. Si galee kana jettee kana booda hin boo'in. Nuti waan barbaadu waan hima cuqu. Waan maraas marra dubbadhu. Guutuutti itti haasa'itti. Waan sagantaa Proogiraama qabu itti haasa'itti. Siyaaf waa dhufani. Okay. Anis na jalaa qabeechuun. Seesiin isallee. Abbaa Hirar. Gabbuu jala. Laayis. Gabbuu. Hin arganne Abbaa Hirar. Gabbuu inni laa. Adaa'imaa jiru sana. Obboleeyyan kiyya borus baarlaman qabaa Hamzaa Hajii fi Callaa Oromoo Badoo Pappaa. Inshallah sa'a 8 akka Masriitti akka Itoophiyaa sa'a 3tti. Namoonni asiin immoo na gargaaruu barbaadan akkaawuntii kiyya irratti akkuma isin ergisan
Pilih nama itu kasih No, ana comment jala gad deebi'ee isiniif hin argaa. Namni Muhit godha gaata jala iyyaa jira. sigala warri giftii na gargaaru barbaadanillee abbaa hiraar nootii nin jira manni xiyyaa akkuma gartan kana fadaa'imaa jirtu abbaa hiraar. Okay, guys, warroonni amma dhuftaniif waan kana keessa isinii ibsu obboleessi keenya kuni ilmaan lama waliin haati irratti gattee haati ilmaanii irra gattee biraa deemtee rakkoo hedduu keessa jiranii waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhabanii so kanaafiyyuu akka isin gargaartaniif viidiyoo isaa I think argitaniirtan yoo tiktokii isaa jala seentan waan inni dubbataa ture maal akka rakkoo keessa maal akka ture dubbachaa jira waan ta'eef viidiyoo isaa TikTok isaa jala seentanii ilaaluu dandeettanii so kanaafiyyuu hundumti keessanuu guyyaa har'aa nama kanaa ijoollee akka bareedatan qabatanii nyaata dhabuun osoo uummanni keenya akkanatti jiru waan dhugan dhabanii ijoolleen tun beelahuun nu biraa fafa kanaafiyyuu hundumti keessaniin haga dandeettaniin waan dandeettanii waan rabbiin isinii laaffiseet akkaawuntii azala koomantii keessatti isiniif barreessaa jiru kana irratti nama kana gargaartanii akka bira dhaabattanii isiniin jedha waan jiru waan hafe dammoo innuu isinii himaa keessa isaati. Kanaafiyyuu callaa kee maal jetta? Akkuma ibsaan isiniin jedhe hundi keessanuu rakkoo mucaa kanaadhaa miidiyaa gubbatti agartan jeetii yaada abbaa hiraar jee isaa waan adda addaa fi rakkoo isaa haala keessa jiru himatu. Akkasuma namni rakkatu malee fuula namaa ilmi dhiiraadhaa hin dhaabbatu. Rakkoo ilma dhiiraa fuula namaa dhaabdu immoo rakkoo jabaatti akkasitti naa hubadha. Mucaan kun ammas nama Oromooti, nama afaan Oromoo dubbatu, nama Islaamaati, nama jabaa ilmaan kana dalagatee gargaaree guddifachaa turesi, guddifachaa jirusi. Arragaa biyya baqaa jira, biyya baqaa isaa miti namni ilmaan hin qabne namni tokko singiliin tokko kophaa isaatti oo gargaarsa hin qabne jiraachuu ni ulfaata. Wallaahi ni ulfaata. Sigalee kanaaf biyya baqaa keessa taa'ee manni kun mana Arabaati firaa gaafatan. Ijoolleen tun ijoollee xixiqqoodha. Waan qabu haadhaaf darbee deemee hin beektu. Gisee beelooti as kan jettiin nyaata. Inni hin qabu ijoollee hin beektu boo malee mucaan xiqqaan sun hin beeku. Sigalee kanaafuu har'a dhufne fuula keessa hin jirra. Rabbi isinillee fuula namaa isin hin dhaabini. Ilmaaninis isin hin fattanini. Tanaaf Oromootiyaa ilmaan musliimaa hunda keessan addunyaarra jirtan. Namni rabbiin laaffiseef akkaawuntii koomantii jalarratti jirtu kanarratti sappoorti godhuu dandeessan waan dandeessan erguufi dandeessan ammuma gargaara namni jettanis abbaa hiraar kajoo hagastirra jiru kun isa waan dandeessan giiftiin push godhuu dandeessan baafatee yoo gatti qaate karaa manaatii fi waan ijoolleen tun itti nyaattu farraa kafala ammas gurbaan kun wanni inni barbaadu fedhinaan isaadhaa galu hara biyyaa san hin taane yoo rabbiin godhee fi uummanni Oromoo kun gargaare as keessatti waan akka baajaaj lee haa taatu hoskis haa taatu silaa waan xiqqoo takka walii godhaniif ilmaan kana guddifate yaada kiyya kun yaada ja'uun qaba. Kanaafuu nama fayyaa qabu nama dalagatuu danda'u ilmaan kana immoo bakka kaayee deemee dalagatu hin qabne bakka itti amanu hin qabne bakka haatu san maraahu haati ilmaan kanaadhaa akka ilmaan irraa hin qabne namoota saniin arrabsaa wallolaa namni ilmaan irraa fuudhu dhabame. Kanaafuu Oromootiya namni baqattanii beektan keessaafu namni dhaltanii beektan sinii galee miti rakkoo jabaatee tan akkatti dhaabbatee fuula keessan kan isin nu kadhachiisu jira. Kanaafuu isinillee rabbi fuula namaa isin hin dhaabini wanni jiru jirtu gubbaa kana nu gargaara.